Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya amma eegale. Qommii keenya har'aan TPLF miseensota raayyaa ittisa biyyaa boojuusaa jala turan 4,000 caalan gadhiisuusaa ibsu. Koomedii Itoophiyaa keessatti guddoo kan beekamu Wandoosan Birhaanuu yookaan Dookkileen du'aan boqote. Waa'ila isaa duraanii Lijaared dubbisneerra. Jalqabaan inspiration kooti koomediidhaaf isatu na fudhate oddoo waraabbitti hojii shulluqaa kan jedhu sana wajjin hojjenne jechuudha. Bulchiinsa Marsabit keessa dorgommii sirbaa rakkoo nageenyaa furuuf kaayyeeffate. Marsabit kaunti kotame nagalallamna gositti uumanuun baatu dhiiroo kottaa wal jaalanna. Ispoortiis dabalatee kaanis qabanneerraa Eliyaas Mulugeetaa sagantichas ni dhiyeessaa dhiyaadha. TPLF miseensota raayyaa ittisa biyyaa boojuusaa jala turan 4,000 caalan gadhiisuun waldaa fannoo diimaatti dabarsee akka kennuuf jedhu kamisa kaleessaa ibsee ture. Waldichi garuu isa TPLF jedhu keessaa qooda homaatu akka hin qabne ibse. Hamzaa Huseen dabalee sanitti hima. Waldaan fannoo diimaa idil addunyaa hooggantoonni TPLF booji'amtoota waraanaa gadhiisna isa jedhan irratti qooda homaatu hin qabu jechuun BBC'tti hime. Humnoonni Tigraay kamisa kaleessaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa waraana kaaba Itoophiyaa irratti booji'amanidha jedhan 4,000 ol dhiifamaan ni gadhiisna jedhanii turan. Televiziiniin naannichaa TPLF jalatti bulu gabaasa kaleessa gadhiiseen miseensonni waraanaa gadhiifamu jedhan waldaa fannoo diimaaf ni kennamu jedhee ture. Gabaasichi booji'amtoonni gadhiifamu jedhaman mootummaa federaalaa waliin walii galamee ta'uu waan jedhe hin qabu. Raadiyoon VOA nama qindeessaa booji'amtootaa Maqalee obbo Birhaane Baqqalee jedhaman wabeeffachuun akka gabaasetti booji'amtoonni waraanaa 4,208 guyyaa har'aa konkolaataan geeffamanii waldaa fannoo diimaaf ni kennamu jedhee ture. Haa ta'u malee dubbi himaan waldaa fannoo diimaa idil addunyaa waldichi opereeshinii akkanaa keessaa qooda hin qabu jechuun BBC'f deebisan. BBC'n dhimmicha irratti ibsa dabalataa barbaacha qondaaltota TPLF dubbisuuf yaaliin taasise milkoomne. Mootummaan federaalaas dhimmicha irratti waan jedhe hin qabu. TPLF booji'amtoota kunneen ka gadhiiseef waamicha gamtaa Afrikaatti bakka bu'aan gaanfa Afrikaa pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo dhiyeessan fudhachuun ta'uu ibseera. TPLF akka jedhutti wayita booji'amtoota kunneen gadhiisuuf murteessu gama kaaniin ammoo kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan seeraan akka gaafataman mirkaneessuu irratti akka hojjetus himeera. Booji'amtoonni gadhiisuuf murteesse hedduun kanneen naannoo Tigraayin alatti booji'aman ta'uu ka ibse TPLF namoonni kunneen kanneen bara 2021 fi 2022 keessa waraanatti makaman ta'uu isaaniitiin yakka namoomaa hedduu hin raawwanne jedhe. Loltoota qaamaa miidhaman dubartoota ulfaaf kanneen dhiyoo da'aniif dursa kennee gadhiisaa jiraachuu ka hime naannoon Tigraay mootummaan federaalaa dubartoota ulfaa hedduu dirree waraanaatti bobbaasee akka tures eere. Hawaasni idil addunyaa hojii booji'amtoota bilisa baasuu kana gammachuun simatee akka milkeessu ka gaafate TPLF mootummaan federaalaa garuu namoonni kunneen jiraachuu isaaniiyyuu haaleera jedhe. Waraana kaaba Itoophiyaa baatii 18 dura naannoo Tigraayitti eegalee naannolee Amaaraaf Affaaritti ce'een badiin namoomaa guddaatu ga'e. Gama lamaaniinuu humnoonni waraanaa kumaan lakkaa'aman booji'amaniiru. Oduu amma dhagayameen ammoo miidiyaan naannichaa Tigraay TV booji'amtoota jedhaman kanneen gadhiisuusaa viidiyoon dabaaluun gabaaseera. Qoosaa daawwattoota duratti ba'uun waltajjii irratti hojjetamuu fi qoosaawwan gaggabaaboo dhimmoota garaagaraa irratti hojjechuun kan beekamu Wandoosan Birhaanuu umrii isaa waggaa 57ffaatti du'aan boqote. Maqaa waltajjii Dookkilee jedhamuun kan beekamu artistiin kun haadha warraa fi ijoollee isaa 5 irraa adda ba'ee bakka jiraachaa ture Ameerikaatti boqote. Artist Wandoosan waggoota 20 darbaniif qoosaawwan koomedii bashannansiisoo ta'an hojjechaa ture. Artistoota hedduus gara dirree aartii kanaatti hawwateera. Artistoota fakkeenyummaa Dookkilee hordofuun hojii koomediitti seenan keessaa tokko kan ta'e Lijaared waa'ee artistii kanaa akkanaan ibsa. Jalqabaan inspiration kooti koomediidhaaf isatu na fudhate oddoo waraabbitti shulluqaa paartii waan argeen ture achiin boodee Dookkileen argadhe. Paartii turre mucaa ta'e hojjechuun barbaadaa jedhee barreesseen ture jechuudha waraqata irrallee jechuudha. Achiin booda guyyaa tokko wal agarre taphannee maal jennee achiin booddee waraabbiin qabanaan jedhee maali jennaan kan shulluqaa jedhe. Maaliif mucaa koo taateen hojjettu naan jedhe dandeettii koo arge. Anis mucaa kee ta'ee hojjechuuf paartii waan ilaalee paartiitu barreesseen jiran jedhe. Achiin booddee hojjennee jechuudha. Isa faana
hojii sanaan beekame abbaaf ilmootaan hojjenne stand-up comedy jalqabame achiin booda Itoophiyaa keessatti sirriitti jechuudha. Sharaatanis Boolerookis sagantaa qopheessinaa ture yeroo sana achiin Ameerikaa deemne ani nan deebi'ee gara biyya kanaatti jechuudha. Inni immoo ija isaa dhukkubaa ture. Baatlaameeraas ture ogummaa qabaa kan garaajii. Ija isaa keessatti oguu biyya hojjetu sibiila wayii galtee ija isaa tokko hin dhukkubaa ture sirriitti iyyuu jedhu ture. Yaalamuufis waan barbaadu inni Ameerikaatti hafe. Akkuma abbaas akkuma hiriyaas na gorsaa hin beeknu turre ani saba isaas hin beeku. Saba koos hin beeku wal jaalannaa akkuma maatiidha. Egaa Oromummaa koo ibsee booddellee Ameerikaa deebi'een ture. Wal arginellee waggaa 3 dura akkasitti natti fakkaata bakka. Yeroo dhumaatiif kan argitee fi waan inni jedhe waan waliin dabarsitan natti hime. Waan nuti isaa nyaannee dhabannee natti hime kan inni hojjechaa jiru makiinaa warri biyya alaa jiranii achitti isaanis sarvisii godhaa ture. Bakka koomedii osoo hin ta'in ogummaa biraatiin hojjechaa ture. Koomedii isaa dhiisee jechuudha. Jiraachuuf olii ga'ee jedhaa ture. Waggaa 7 moo meeqa ta'a akkas ta'e. Osoo maatii isaa wajjin jaamuriin argin achumatti bakka ta'umsatti maal jedhee. Haala dhukkuba isaa quba qabaachaa turteeti. Akkam yoom immoo kan inni lubbuudhaan darbee waan dhageesse natti hime? Torbaan tokko immoo lama dura mana yaalaatti ciisee homaas gochuu hin danda'u. Already ventileetariidhaan ture. Yoo buqqee isiin du'a doktariin illee akka hiriyoonni foon achiman akka inni gara fayyaatti hin deemine. Hojiiwwan shulluqaa akka jedhuun alatti ka biraa ka waliin hojjettan fa'aa yaadatta akkasumas immoo amalli isaa nama akkamiiti meenni? Amalli isaa bakka taphachuu qofa kolfaa waan qubna garis qaba. Koomedii isaatiin namni baay'ee yaada isaa dagatee jira. Cinqii isaa maalfaa hojii kolfituu si dagachiisaa miti ulataa qaba. Dhukkubsatee ture itti deddeebi'aas ture dhukkubni isaa. Waan adda addaa hojjenne irraa garuu waltajjii hojjenne baay'ee. Ameerikaa keessallee Siyaatel, Kaalifoorniyaa, Minisootaa fa'aa, Saawus Daakotaa, DC, Boston, New York, iddoo adda addaatti hojjennee ture. Waltajjiidhaa malee baay'ee sibiidhaan manaamin ni qabu. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Dhibeen monkeypox yookaan maariyyee jaldeessaa jedhamu biyyoota Awurooppaa hedduu Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa fi UK'tti argamu qondaaltonni fayyaa fi miidiyaaleen biyyoota kanaa beeksisan. Tibbana namoonni dhibee kanaan qabaman haaraan biyyoota Firaans, Xaaliyaan, Swiidinii fi Awustiraaliyaatti argamaniiru. Waancaa addunyaa kubbaa miilaa dhiirotaa bara kana Qaataaritti gaggeeffamu irratti dubartoonni murteessituu ta'anii akka taphachiisan yeroo jalqabaaf filataman. Lammii Firaans kan taate Steefanii Fraapaart, lammii Ruwaandaa Saliimaa Mukasaangaa fi kan Jaappaan Yooshimii Yamashiitaa taphoota waancaa addunyaa Qaataar kana akka taphachiisaniif filatamaniiru. Oduu keenya ittaanuun ammoo waldorgommiin faaruu rakkoo nageenyaa bulchiinsa Marsabit keessa jiru furuuf buufata raadiyoon gaggeeffamaa ture xumurameera. Dorgommiin Sing for Peace yookaan nagaaf sirbi jechuun buufata raadiyoo Jaangwaanii 106.3 FM qopheessee fi caamsaa 1 haga caamsaa 15tti kan gaggeeffamee ture. Dargaggoon Andriyaa Doklee jedhamu hojii dhiyeesseen tokkoffaa ba'uun shilingii Keeniyaa 15,000 yoo badhaafamu sirba isaa kanas muuziqaan dabaalanii qulqullinaan akka waraabamuuf waadaan seenameeraa fi torban darbe keessa waa'ee lankoo wajjin garas imalee waan raadiyoon kun hojjetu odeeffadheen ture. Marsabit kaunti kotame nagalallamna gositti uumaan baatu dhiiro kotta wal jaalanna nu ilmaan abba tokko kamarraa bisaan nu tokko nageenni waaqa waan jabdu tokko nu ilmaan abba tokko. Kan amma dhageessan kuni sirboota nagayaa wal dorgommii raadiyoo Jaangwaaniin qophaa'e irratti ergaman keessaa isa tokko yoo ta'u faarfattuu Achuu jedhamtuun dorgommiif kan dhiyaatedha. Torban darbe keessa nutis gara magaalaa Marsabit buufata raadiyoo kana daawwannutti dorgommichi haala ho'aa ta'een miidiyaa hawaasaa gubbaa adeemaa ture. Raadiyoo Jaangwaanii mana amantaa Kaatolikii lallaba Marsabitiin kan hundaa'e yogguu ta'u afaan Booranaa yookaan Oromoo dabalatee afaanota Swaahilii, Saamburuu fi Reendileen sagantaa garaagaraa dabarsa. Luba waldaa Kaatolikii kan ta'anii fi daayirektarri raadiyoo Jaangwaanii Abbaraachoo Ibraahim hundeeffama raadiyoo kanaa akkasiin himu. Hojiin guddooni dubbii waaqa barsiisiti. Ammallee karaa reediyootiin nam cufaa waan cufu dhaqqabsiisanii daa'imtu cufu dhaqqabsiisanii namni akka dassaa waliif fidamu waan kan nam barsiifna reediyoon ta'uu wanni isin guddoo jalqabatteeni
akka gumii edduuta wallabis qabdu ta gosa walaatu waltiin gad dhufanii nam takka tochanii jaalalti jidduu warra haan. Marsabit kaunti nagai katahu nujuuf gara toko abanke nadamu kama somo kamnu suwo mayunumbatu mama rumah walnyan kahafan tukudubanu warana wonte falu janai narganu. Yeroo ammaa kana Marsabit keessa dhibiin nageenyaan jira. Kanaaf mootummaan sirikaalii ka biyyaalessaa opereeshin gubbaa jira. Raadiyoon keessan sagantaa nageen kana irratti hojjetu akka har'aan gochaa jirtan dhaga'e. Mee waa'ee isaanitti himaa akkamiin jalqabdanii kaayoo keessan maali sagantaa kanaaf? Ardaan keen kunini guddoo oolkee qaba yookaan guddoo wallabis qaba. Gara gosaatiin keessumaa jidduu Gabraaf Booranaa, jidduu Gabraaf Reendila, jidduu Booranaaf Reendila, jidduu Gabraaf Dasanachi gochiti guddoo walaati. Guddoo horii walirra fudhatti ammallee guddoo walit jeefte. Keessumaa lafa yookaan dira guddaa saahu keessatti diiramti hojja kaanii nam tokki jeesanii nam lama jeesanii dhageen. Yookaan horii walirra fudhatanii horii sun keessalleetti nama jeesanii dhageen. Wanni kun guddoo turte. Sagantateen keessatti reediyoon marroo hedduu waan nagaa dubbanna. Amma kan laallee marroo hedduu namni duu jiru nam haymaati. Yang. Nama gari irkoo gumee armaati ta'u namni akkana kulleen hedduu duu jira. Ammallee yoo takka laaltu karaa Feesbuukii faa yuutuubii faa nami waan hedduu qoqqoree wal arrabsanii gosaa wal taa'anii waan hedduu wal tochan. So ijoolleen haymaa ijoollee yuudii hedduun waan akka Feesbuukii kan Twitter yuutuubii kan cufa isin kee jirti. Tanaaf akka laallee yoo sagantaa akka sirbaanii wal dorgomanii dandeennee qalbii ijoollee yuudii tan jirjiirra ijoollee haymaa tan jirjiirra. Tanaaf nu waan kan jalqabanne akka ijoollee sirbi nagayaa sirbitu. Sirbi nagayaa haa nagaa waliin tataa jedhan. Oduu keenya xumuraatiin ammoo Premier League Ingiliziin waancaa eenyutu fudhata, afuraffaa ta'e eenyutu xumura, eenyummoo gara liigii gadiitti gadi bu'aa kan jedhuu fi kaanis ammallee xumuran arganne. Waa'illi koo Hamzaa Huseen tapha dilbataan wantoonni eegaman ijoon maal akka ta'an akkanaan isinitti hima. Premier League Ingiliz kan bara 2021-2022 taphoonni 37 taphatamanii tokkotu hafe. Tarree Premier League sadarkaa gubbaan Manchester City fi Liverpool waancaa kaasuuf akkaan falmatu. Carraan irra guddoon gara Manchester City jirtus gareen Jurgen Klopp haala hanga ammaan baramneen bara taphaa tokko keessaa waancaa 4 mo'achuun quadruple argachuuf ammallee abdii qabu. 4 keessaa hanga ammaa 2 milkeessaniiru. Isaan lamaanitti aansee ammoo dorgommii Champions League bara dhufuu irratti hirmaachuuf morkattoonni darbii London kaabaa Arsenal Tottenham kan morkatan ta'a. Tottenham qabxii 68 qabaachuun qabxii lamaan Arsenal ka dursoo ta'u tapha dilbataan eenyu sadarkaa afuraffaa bahuun Champions League irratti akka hirmaatu barama. Kanaanis Arsenal dirree isaa irratti liigii gadiitti bu'uurraa kaleessa ka baraarame Everton keessummeessa. Tottenham ammoo Championship'itti bu'uusaa ka dursee baree Norwich wajjin tapha xumuraa taasisa. Ammallee morkiin biraan dorgommii Europa League fi Europa Conference League irratti hirmaachuunis hanga ammaa ka eenyu akka ta'e hin baramne. Sadarkaa ja'affaa ta'anii xumuruuf Manchester United fi West Ham ka morkatan ta'a. Gama kaaniin tarree Premier League sadarkaa gadiitiin ammoo Leeds United fi Burnley gara liigii gadiitti bu'uurraa hafuuf morkii akkaan ka geggeessan ta'a. Norwich fi Watford torbanoota dura gara Championship'itti bu'uu isaanii ka mirkaneessan wayita ta'u Leeds fi Burnley carraan jaraa akka isaan hin geenye daqiiqaawwan 90 xumuraan falmii taasisu. Kana duwwaa miti tapha dilbataan dorgommiin taphataa cimaa galchii hedduu lakkoofsee fi karra eegaa cimaafis falmiin ni taasifama. Tapha dilbataa akka biyyaatti sa'aatii wal fakkaataa sa'a booda 12tti eegalu addunyaan qalbii guutuun hordofa. Sagantaa keenya raadiyoo jimaata galgalaa kanumaan goolabnaa kanarraa kan qopheesse waa'ila kiyyaa Hamzaa Huseen wayita ta'u kan isin dhiyeesse ammoo ani Eliyaas Mulgeetaati. Ogeessi teeknikaa Oskaar Boongaa nu waliin tureera. Torban dhufu wixata walitti deebinaa dhuma torbee bareedaa qabaadhaa nagaa waaqa keessa oolaa bulaa.